diddamai lamarraa jalqabeeta jiru nan dubbisa. Yesuusis gara iddoo Golgotaa jedhamutti geessani. Golgotaa jechuun iddoo lafee mataa jechuudha. Isaan yemmus daadhii waynii qumbiidhaan makame Yesuusiif kenninaan inni fudhachuu dide. Yemmus jarri isa fannisan uffata isaa immoo hirmaatanii eenyu isa kam akka fudhatu baruudhaaf muka itti buufatan. Yeroon isaa fannisanis bari'ee sa'aatii 3 ture. Yakka inni ittiin hadheeffame mul'isuudhaafis kun mooticha Yihudaati kan jedhu mataasaa gararraatti caafamee ture. Isa wajjin immoo namoota 2, isa tokko mirga isaatti, isa kaan bitaa isaatti fannisan. Yommus inni macaafni warra seera cabsituutti lakkaa'ame jedhu raawwatame. Kiristoos nuuf jedhee warra seera cabsituutti, warra yakkamtuutti lakkaa'ame. Isa kana argisiisuuf bitaa isaatti, mirga isaatti yakkamtootni fannifaman abbolootaa. Kiristoos cubburaa kanaaf nu fakkaate. Maqaan isaa baraama baraatti kan ulfaate haa ta'u. Gooftaan keenya akkuma dubbifanne dhiphina fannoo kan fakkaatu, fooniin kan yaadamuu hin dandeenye, kan mismaarri namatti rukutamu, madaa akka naanuuf madaa'e, madaa isaatiin fayyine, maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Hin kadhannaa. Yaa Waaqayyo, yaa Abbaa kan akka kee hin jiru, kan si fakkaatu hin jiru, biyya lafaa jaallattee kanaafis tokkicha ilma kee nuuf akka rakkatu, nuuf akka dhiphatuuf nu ergite. Yesuus Kiristoos dinqiidha, waan dubbannu hin qabnu. Isa ittiin reebamte, nuuf garafamte, nuuf dhiigde, nuuf jettee gonfoo qoraattii mataatti baatte, nuuf jettee fannoo baatte, karaa Golgotaa deemte. Gooftaa waan jennu hin qabnu. Nuuf jettee dhiphachuu kee waan jennu hin qabnu yaa Gooftaa. Ayyaaneffannees yaadannees waan dhumu miti. Cubbuun koof, cubbuun obboloota koo, cubbuun biyya lafaa kan kaleessa ture, kan har'aa, kan borii hundumti isaa Golgotaatti nurraa kaa'ame. Cubbuu hundumaa baattee nuuf dhiphatte. Kanaaf si jajannaa, si galateeffannaa. Maqaan kee baraama baraatti kan ulfaate haa ta'u. Gooftaa dhugumaan gabiidhaan si dura dhiyaachuu akka dandeenyu, dhugumaan aadaa ta'ee si dura dhiyaanna. Waggaa waggaan aadaa ta'ee si ayyaaneffanna tun ta'in haaraa har'a eebbifamuudhaaf, har'as guddina kee jajachuuf nuuf jettee xinnaattee lafaa dhufuu keef, nuuf jettee dhiphachuu kee yaadachuuf. Gooftaa dhugumaan keessa keenyatti si dura dhiyaachuu akka dandeenyu, keessi koo, lubbuun koo, hafuurri koo, hafuura obboloota kootii, lubbuun obboloota kootii, eenyummaan keenya si dura dhiyaachuu akka danda'u nu gargaari. Nu eebbisi. Iddoo kana hundumaa yaa Gooftaa ammas irra deddeebinee akka ati duwwaa kontiroolii gootu sitti kennina. Hafuura qulqulluun adeddeebi'u gidduu keenya. Tokkollee
namarraa akka hin dhumne obboloota koo isa warra nu tajaajiluuf dhiyaatanu faarfataa Abbabaa buleessa koo luba gammachuu qarqaare waan ati itti feetee nu ergite waan ati isaanitti kennite galchaa ati nu ergite akka nu baatanii dhufanu nu hirmaatanu nutis isaanitti eebbifamnee isaanitti akka nutti eebbifamanu akka gootu si dura dhiyeessa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Hallelujaa. Ameen. Hallelujaa. Yoo obboleessi koo Abbabaan seeneerra ta'e dabarseen kennaa fi hanaa dhufu Abbabaa baay'ee gooftaa haa galatu. Utuu sagantaan sitti baay'atu gidduu keenyatti argamuuf nu tajaajiluuf fedha kee waan ta'eef gooftaan waan si gargaareef maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u siifan dabarsee kennaa. Hallelujaa. Ameen. Hallelujaa. Yesuus barabaraan gooftaadha. Ameen. Yesuus barabaraan gooftaadha. Hallelujaa. Baay'een gammada kunoo har'as immoo ayyaana sanaa baay'isee fuuldura keessan dhaabadhee akkan isa jajadhuuf akkan isa faarfadhuuf jiraatee akkuma isa faarfadhuuf naga'uu isaatiif baay'een gooftaa koo galateeffadha. Hallelujaa. Hunduma keessaniif bakka jirtanitti nagaan keenya gooftaa Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif haa ta'u. Faarfanna. Hallelujaa. Kiristoosiin faarfanna. Waaqni biraan hin jiru isuma faarfanna. Kan biraan hin jiru. Hallelujaa. Furmaataaf samiirraa dhufte jennee faarfanna. Ol duukaa hallelujaa. Maayikii keenya cufannee viidiyoo keenya banannee faarfanna isa. Hallelujaa.
isaatiin salphachuu isaatiin ulfinatti saamnee Ayoota singeenye gatiidhaan dhufeerra dhiiganuu lolaanee akkamiin daagaa waan Yesuus dhufe barumaan yaadanna salphachuu isaatiin ulfinatti saamneerra ayoota singeenye gatiidhaan dhufeerra dhiiganuuf lolaanee akkamiin daaganna waan Yesuus dhufe barumaan yaadanna sitnaaf waaqa sitnaaf waaqa Sinap waaqa Yesuus sinap waaqa sinap waaqa sinap waaqa sinap waaqa sinap waaqa Yesuus sinap waaqa salphachuu isaatiin ulfinatti saamneerra ayoota singeenye gatiidhaan dhufneerra dhiiganuuf lolaanee akkamiin daagaa waan Yesuus dhufe barumaan yaadanna salphachuu isaatiin ulfinatti saamneerra hallelujah ayoota singeenye gatiidhaan dhufneerra dhiiganuuf lolaanee akkamiin daagaa hallelujah waan Yesuus dhufe barumaan yaadanna hallelujah Bara-barang kota. Jaalalli kee hundaan oliite lubbuu keeyyuu amma naaf kennituutti maal jaalalli kanaarra caalaa Yesuus koo eenyuun si manaa jaalalli kee hundaan oliite hallelujah lubbuu keeyyuu amma naaf kennituutti maal jaalalli kanaarra caalaa hallelujah Yesuus koo eenyuun si manaa jaalalli kee hundaan oliite lubbuu keeyyuu amma naaf kennituutti
Jesus gooftaa koo seenaa koo siina bareedee dagandeera koo yunoosine wadraaba koo ayeela sine ayyaanni du'aa ka'uu kuni isaadha kan walitti nu qabu. Iddoo garaagaraa yoo jiraannu malee amantoota biyya lafaarra jiran kan iddoo tokkotti walitti qabu isaadha. Isatu walitti nu qabee. Kanaaf sagalee Waaqayyoo keessaa guyyaa har'aaf kan ta'u isiniif hira. Guyyaan har'aa akkuma beektanii guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti fannifamedha. Ani garuu isanni fannifame duwwatu hin ta'in waa'ee du'a isaatii, waa'ee du'a ka'uu isaatii naasa'uu barbaada. Hiikisaa maaliidha har'ana? Anaaf isinii fi maalidha hiikisaa? Hiiki gooftaan fannifamuunsaa, du'uunsaa, du'a ka'uunsaa maalidha hiikisaa?
Arra jireenya keenya keessatti, mana keenya keessatti, waldaa keenya keessatti hiikisaa maalidha? Isa jedhu gabaabsee waliin ilaala. Guutummaa isaa dubbisuu hin naqu. Garuu wangeela Luqaas boqonnaa 24 keessa kan jiru yoo dubbifattanii ani irra daddarbeen dubbisa. Booddeettis deebi'ee nan dubbisa. Waa'ee du'a ka'uu isaatii dubbata. Lakkoofsa 2-3 duwwaattan 4 dubbisa. Guyyaa jalqaba torbaniitti gaafa sanbata guddaa jedha. Obboroo dubartoonni suni urgooftuu dibata isaaf qopheessanii turan fudhatanii gara awwaalichaa dhaqaniidha. Dhagichi awwaalichatti cufanii turanis garagalfamee arganii. Awwaalicha keessa yommuu lixan garuu reeffi gooftaa Yesuus hin argine. Waa'ee kanaa waan jedhan wallaalanii utuu jiranii kunoo dingata namni lama waayyaa calaqqisaa uffatanii isaan bukkee dhaabbatanii dubartoonni baay'ee sodaatanii laf ilaalanii namoonni sun immoo isa jiraataa maaliif warra du'aa keessa barbaaddu? Innoo as hin jiru ka'eeraa Galiilaa utuu jiru waan inni isinitti himee ture hin yaadattanii jedhan. Waan inni isinitti himee ture hin yaadattanii. Gidduu kana ijoollee waldaa kiristiyaanaa dana jiranii wajjiniin ijoollee jiniin waa'ee du'uu fi du'a ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos ilaalchisee fiilmii ilaalla ture. Fiilmii sana keessatti akkaataa isaan itti dhiyeessantu baay'ee na dhiba ture. Jechuun rakkinni du'a gooftaa Yesuus Kiristoos kan fide jibbatii fi jibbaaf sodaa biyya lafaati. Biyyi lafaa simachuu hin dandeenyin sodaatanis. Warri abboota amantii aangoo isaaniitiif sodaatan. Maaliif gooftaa Yesuus Kiristoos warra cubbamoo, warra gataman, warra dagataman, warra jireenya harkatti badee wajjiniin argama. Inni kun warra abboota amantiitti qeequu itti fakkaate. Akka kiritisimitti fudhatan. Ofii isaaniitiin godhan waanta ta'eef. Warri biyya geggeessan immoo namichi kun akkaataa inni amma deemaa jirutti mootummaadhuma Israa'el saba Israa'el nurratti kaasaa. Aangoo kanayyuu nurkaa fudhataa jedhan. Akkumuleeshinii kanaatu dhumarratti gooftaa Yesuus Kiristoosiin dabarsee akka inni kennamu godhe. Isa kana ilaalla turre. Garuu gooftaa Yesuus Kiristoosii jalqabuma kaasee waa'ee du'uuf du'a ka'uu isaatii immoo bartootatti dubbata ture, hin barsiisa ture. Galgala gaafa irbaata dhaabellee yoo booddeetti deebitanii ilaaltanii waa'ee kanaa dubbata ture. Jalqaba gaafa bartoota fuudhee gaara irratti ba'eesii kanuma dubbata ture. Akka dhaqee Yerusaalemitti fannifamee du'u dubbata ture. Bartooti garuu duukaa deeman iyyuu malee, itti iyyuu himu malee, haa barsiisu iyyuu malee ga'aatti nu banne. Isa kana argina gara dhumaa kanatti. Mee dubbiin kun akka inni hafuurri keenya qalbii keenya eebbisuuf waaqayyoon kadhannee kana booddee gara sagantaa kana anna. Ilaali. Battala kana gooftaa si fuuldura jirra. Sagaleen jireenyaa si bira jira. Situ namaaf kenna. Situ nama eebbisa. Amma battala kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kennuuf ergi. Sagalee jireenyaa. Yaa waaqayyo dhiibuu garaagaraa keessaa kan na baasu, kun nu baasu, sodaa keessaa kan nu baasu, cubbutti kan nam hiikuu, hidhaa seexanarraa kan bilisa nama baasu, dubbii kee, dubbii bilisummaa, dubbii wangeelaa, dubbii ayyaanaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gara tokkoon keenyaatti nuuf ergi. Kana waan gootuuf immoo sin galateeffadhaa. Maqaa isatti nu jaallatte ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Yommuu booddatti deebisanii ilaaltanii yaaduma kana hundi keessan dubbifattu garuu akkuma rifreeshii nu godhuu fi akkatti gooftaa Yesuus Kiristoosiin gara fannootti dhufee dhiyaate yoo ilaaltanii baay'ee nama dhiba. Maalidha? Yeroon isaa gahu waggaa 3 booda gaafa yeroon isaa gahu bartootaanii Yerusaalemiin dhannaa jedhanii Yerusaalemiin dhufanii gaafa Yerusaalemiin dhufanii utuu Yerusaalemiin hin galinii maal jedhusaa meexxii cabsaniitu simatanii gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Yoo dhaxxanii faarfannaa keessa ilaaltanii meexxii cabsanii lafa afanii simachuun mootiidhaaf. Mootiin yommuu inni fakkeenyaaf lola dhaqee lolaa deebi'u yookaan immoo mootiin yommuu mootummaatti ol ka'utu aadaa kakuu moofaa keessatti meexxii cabsanii lafa afanii simatu.
Amma kanaafitu gooftaa Yesuus Kiristoosiin meexxii cabsanii lafa afanii simatan mootiitu dhufaa jedhani. Mootiitu dhufaa. Sabni Israa'el yeroo dheeraatiif kan isaan eegaa turanii Masihii dhufee mootii isaanii ta'uu duwwaatu hin ta'in garbummaa jalaa isaan baasu. Maaliif bittaa warra Roomaa jala jiru wanta ta'eef meetiitu dhufaa jedhanii eegu turan. Garuu kan rakkanatti ta'ee mootiitu dhufa jedhanii iyyuu haa eegani malee akkaataa inni itti adeemu akkaataa inni itti dhufe yommuu Yerusaalem keessa galee booda hundi isaan geeddaran seenaa isaa ilaaltan. Hamma balbala Yerusaalem ol seenutti waan hundumaa godhanii simatanii gaafa gooftaan Yesuus Kiristoos diilloo masaraa keessa seenu amma aangoo warra qaban egaa warra abboota amantiiti. Kellaa sana alatti kan simatanii uummatuma. Warri kaanii abdii garaa qabu turan mootii nuuf ta'a. Gooftaa Yesuus Kiristoos kan mootii an earthly kingdom biyya lafaa kanatti mootii nuuf ta'aadha. Gaaffiin qabu gooftaa Yesuus Kiristoos mootii ta'uudhaaf dhufe garuu mootii isaan yaadan ta'uudhaaf hin dhufe. Si'a baay'ee namni gooftaa Yesuus Kiristoosiin jal'isee gara ofii isaatiitti godhatanitti yeroo hundumaa amma argina waldaa keessatti sin argina bakka kanatti sin argina. Gooftaa Yesuus Kiristoos kuni jal'isaniitu wanta inni dhimma hin baafneef dhimma biyya lafaatiif mootii godhachuu barbaadu. Dhimma jireenya lubbuutiif jireenya ofii isaaniitiif hariiroo waaqayyoof isaan gidduu jiru sirreessuuf utuu hin ta'in dhimma biyya lafaatiif inni kaan immoo ittiin horii walitti sassaabachuudhaaf amma argina biyya keenya keessa rakkina guddaa kan jiru maqaa waaqayyootiin maqaa sagalee waaqayyootiinitu biyya lafaa gowwomsuu nama gowwomsuu hiyyeessa gowwomsuu waan adda addaa hojjetu. Fedha kana qaba namni. Amma gooftaa Yesuus Kiristoos kanaaf isin dhufne kanaaf hubachuu hin dandeenye iyyuu. Amma gaafanni diilloo masaraa Yerusaalem gara diilloo masaraa Yerusaalem garuu amma gaa warri Fariisotaa carraa eeggatu turan. Guyyaan kuni seenaa saba Israa'el keessatti yeroon Faasikaa kuni yeroo itti sabi Israa'el kallattii hundumarra Yerusaalemitti walitti qabamudha. Guyyaan yeroon Faasikaadha. Amma fakkeenyaaf biyya keenya keessa jirate biyya keenya keessatti beektu yeroo masqalli dhufu yeroo masqalaa yaadattu yeroo masqala miti yeroo namni hundumtuu bataskaanatti walitti qabamu yaa'e exactly isuma fakkaata. Kallattii hundumarraa yaa'e. Maaliif aadaa macaafa qulqulluu keessatti yeroo Faasikaa kana yeroo kana saba Israa'el kan ta'e Israa'el irraa kan dhalate hundumtu waggaatti si'a tokko Yerusaalemiin naqu ture jira. Waggaatti si'a tokko Yerusaalemiin naqee waaqeffatee waa'ee akkaataa itti waaqayyoo garbummaa biyya Misir keessaa isaan baaseef waaqayyoo itti galateeffatanidha. Yeroo guddaadha. Kanaaf yeroon kun yeroo ulfaataa waan yeroo baay'ee namichitti baay'atu waan ta'eef amma warri abboota amantiichitti eeggatanidha. Yeroo kana eeggatan maaliif yeroo barbaadu turanidha sagalee waaqayyoo. Yeroo barbaadu turan. Yeroo itti isa dhabamsiisan. Maaliif kan isa dhabamsiisanii fi aangoo isaanii, barsiisa isaanii, dubbii isaanii, soba isaanii hundumaa bakkeetti kan gadi baase waan ta'eef obsuudhuma hin dandeenye. Akkamittiin soba isaanii gadi baase yoo ta'an fakkeenya gabaabaa macaafa qulqulluu keessaa waa'ee dubartii hadheeffamtee dhiyaate isa fuulduratti dhiyaate tokko ilaalaa fakkeenyaaf. Maalidha? Dubartiin kun kakuu moofaa hadheeffamtee fuula isaa dura dhufte. Fidan harkisanii. Gaafa fidanii fuula isaa dura kaa'anii maal ittiin jedhaniini yoo dhugumatti barsiisaadha taate. Barsiisaa dubbii waaqayyooti taate dubartiin kun utuu ejjetuu qabamte waan ta'eef dhagaadhaanii rukunnaa maal jettaatti jedhaniin. Amma kakuu moofaa keessatti sirriidhuma kun. Kakuu moofaa keessatti dubartiin yoo ejjaa wajjin qabamte dhagaa rukutamte duuti. Akkasuma sagalee waaqayyoo. Amma wanta isaan hin hubanne tokkotu jira garuu. Eenyu dura akka dhaabachaa jira hin hubanne. Kanaaf fidanii fuuldura kaa'anii gaafa fidanii fuuldura kaa'anii wanta inni ittiin jedhe tokko maal jedhaanii ilaa sirriidha garuu namni isin keessaa namni cubbuu hin qabne jalqaba dhagaarra buusu. Amma anaaf yoo isin dura yoo ta'e nama nuti mitiire nama dura dhaabbannee cubbuu keenya dhoksuu dandeenya. Isa keessa keenya jireenya keenya keessa jiru hundumaa dhoksuu dandeenya. Kanaaf akkuma isaatti darbuu hin danda'amu. Namni fuula waaqayyoo dura dhaqee cubbuu isaa dhoksuu hin danda'u. Cubbuunsaa utuu inni dubbatiin fuula isaa dura jira.
Kanaafi gooftaa Yesuus Kiristoos dura gaafa dhaabbatanii dhaabbachuu hin dandeenye. Ayyaana Waaqayyoo sana dura dhaabbachuu hin dandeenye. Dubartii sana achitti dhiisanii deeman. Garuu wanta guddaatu ta'e gaafa sana maalidhaa? Hin yeella'an. Dubartii cubbamtuu kanatu ulfeeffamee isaan garuu yeella'an. Yeella'aniitu qaana'anii adeeman. Ilaalaa gamee ilaalaa. Lubooti waldaa kiristaanaa warri mataatti xaxatanii uffata uffatanii ulfina amma nan jenne qabna. Gaafa isaan dhufanii namni hundumtuu lafaa ka'ee kan simatu amma nuti cubbamoodha nuyi dubartii kanarraa adda miti yommuu isaan jedhanii maalatu itti ni yaaddu. Ulfinni isaanii achitti dhabame. Iddoo baay'eetti kan argina. Mana Zakkeewus gaafa dhaqee nyaate wajjiniin taa'ee nyaate maal wajjiniin taa'ee nyaatee haasa'ee ofitti gaafa inni qabu inni aarani akkamittiin nama cubbamaa wajjin ta'a barsiisaanii rabuuni barsiisaan kuni gaaffii isaanitti taatu. Gar tokkoon maalidha kun? Gar tokkoon hojii isaan dhiisan dagatanii amantii kana jireenyatti deeffatan hojjetan wanta ta'eef isaaniin baay'ee quuqe duwwaatu hin ta'in booda numaaf rakkina ta'aadha kan isaan jechaa jiran. Numa mataa keenyaaf rakkina ta'aadha. Seera keenya balleesse, waldaa keenya balleesse, tokkummaa keenya balleesse, jireenya keenya akkaataa jireenya keenyaa bal'eesseedha kan isaan jedhan. Kana irratti walii galanii kana booda hin qabatanii gooftaa Yesuus Kiristoosiin seenaa isaa dheeraadhaan hin qabatanii. Gaafa qabatanii fannisan wanta isaan jedhan duwwaa ilaalaa dhaqaatii dhuma irratti Phiilaaxoositti fidan jalqaba Phiilaaxoositti fidan. Phiilaaxoosii warri Roomaadhaa aadaa isaanii keessa wanta tokkotu jira ture. Warri Roomaadhaa yoo baay'ee hamoo ta'an iyyuu jastisii qabu biyya bushuu wanta ta'eef harka isaanii keessa jira. Kanaafi amma gaafa itti dhiyeessanii Phiilaaxoos maal jedhee qoree ilaaleetu namichi kun waa tokko cubbuu hin qabu jedhe. Namichi kun cubbuu hin qabu. Ani gadan dhiisaatti jedhee. Ennaan didan. Amma kana booda ofirra dabarsuu barbaade. Ofirra dabarsuu barbaadeetu qoree gaafatee cubbuu hin qabu namichi kun jedhee garuu harka maal jechuun innocent blood nama harka isaarratti akka inni dhiigi isaa dhangala'u barbaada. Kanaafi maal godhaa Herooditti dabarse maaliif Galiila Yesuus Galiilaa keessatti dhalate wanta ta'eef achi keessa dhufa wanta ta'eef isatti dabarse. Heroodisitti dabarse. Heroodis hin gammadee gaafa Yesuus hin argu. Maaliif itti fakkaata gaaffii qaba ture. Tokkoffaa Yesuusumaaf gaaffii qaba ture. Kanaafi gaafa Heroodis hin argu hin gammadee gaafate. Yeroosittis gaaffiin inni qabu gaaffii sodaa keessaa dhufeedha baay'eensa. Gaaffii sodaa keessaa dhufeedha. Seenaa isaa boodatti deebitanii ilaaltan. Heroodisiidha kan Yohaannis Cuuphaadha ajjeese. Kanaafi gaaffii inni qabu tokko dhuguma Yohaannis Cuuphaatu ka'e moo ati eenyudha? Waa'ee dhugaasaa wanta ta'eef isa kanas hubachuu barbaada. Kan hundumaatii fi gaaffii gaafachuudhaaf gammadee jedha. Amma inni waa'ee qajeelummaa miti Heroodis kan inni itti jiru. Phiilaaxoos ofirra dabarseetu Heroodisitti deebise. Heroodis carraa kan argatee gaafatee gaafa inni gaaffii isaa deebisuu fididu maal jedha jedha. Lakkoofsa 11 irratti maal jedha? Heroodis immoo loltuu isaa wajjin ergaa isa salphise booda jedha. Lakkoofsa 11 irratti 23. Heroodis immoo loltuu isaa wajjin ergaa isa salphisee itti gaa'isee booda uffata calaqqisaa itti uffisee Phiilaaxoositti deebisee jedha. Biyya keenya yaadattu yoo taatanii warri aangoo qaban akka nama godhu miti. Inni tokko si hidhaa sitti taphateetu isa tokkotti si kenna. Inni tokko immoo sitti taphatee isa tokko si deebisa. Lafa itti iyyattu hin qabdu. There is no justice. Lafuma itti iyyattu hin qabdu. Jireenyi biyya lafaa kanaa dhaga. Cubbuun akka kanaa dhaga. Akka kana godhanii warri moototaa akka kanatti walitti deddeebisan. Amma moototi kun keessa isaaniitti Yesuus akka inni bal'eessaa hin qabne beeku. Garuu bal'eessaa hin qabu jedhanii murteessuu garuu hin danda'an. Maaliif? Fedha isaaniitu dursa. Fedha isaaniitu kan hundumaa dursa. Fedha isaaniitu akka dursa hin ilaala. Amma Phiilaaxoositti gaafa deebi'u Phiilaaxoos waan kun dhabee si'a lammaffaa fuula warra Yihuudootaa duratti deebisee dhiyeesse lakkoofsa 23 lakkoofsa 13 irraa kaastee gaafa ilaaltan hin gaafate. Maaliidhaa jedhame si'a 3 gaafate namichi kun wanta godhe hin qabu ani gada hin dhiisa. Ani gad hin dhiisa.
uummati hin iyyaniidha. Hin iyyaniitu maal jedhaniin haa fannifamu jedhanii haa fannifamu haa fannifamu. Kan isaan gaafatan keessaa kan nama dhibu Barnaabaas hattuu nama saamee jireenya nama balleessee inni gada dhiifamu inni qulqullaa'aan kun haa fannifamu jedhanii. Moob mentaaliti wanta jedhamu tokko yoo beektu taatanii moobiin mataa isaatii qaba. Si'a baay'ee amma yeroon Jarmanii dhaqee tokko gaasinachi jirtu warra argitanitti wanta baay'ee na dhibu keessaa yeroon iskoolarshippiin qabanti tureefi olii gadi na fuudhanii laftiin hin naqin hin jiru biyya sana keessa ilaaluudhaaf. Innaa concentration kaampii garaagaraa kanan dhaqan ture. Innaan dhuma irratti maalan jedheeni ani lammaffii concentration kaampii kana nan fidinaan jedheen. Maaliifi hammuman isa ilaalu wanta baay'ee gaaffina keessatti si uume jibbas na keessatti uumaa jira hin barbaadun kanaan jedheen. Innaan natti kolfate. Dhugaa beekuun barbaachisaadha yoonni jibba uumes naan jedheen. Maalidha? Extreme blind wanti moobiin nationalismiin kun gaafa dangaa isa darbu jaamaadha. Hin argu. Qajeelummaanis keessa hin jiru. Amma yeroo sanan isaanii wajjin hin jiraadha wanti turee fi warra namoota jaarsolii dullooman yommuu gaafattanii yommuu warra yoodotaa akka kanatti dhumaa turanii hin arginees yoo jetti gaafattanii namni tokko ittiin argineerra kan jedhu tokko hin argine nuti jedhu. Utuu nuti kun hin beeknu hundumtuu dhuman jedhu. Akkamittiin utuu namni hin argin namni miliyoonii nammanaa dhuma. It's impossible. Miti garuu jibbiinsaaf aariif wanta garagaraan wanta wal makee fi qajeelummaan hin du'e bakka. Qajeelummaan hin jiru. Namni dhagahu hin jiru. Kanaaf namooti warri defenseless warri waa tokko irraa ittifamuu hin dandeenye mirga hin jechuun akkaataa itti isaaniif dhaabbatamu hin jirre hin dhumani bakka. Har'a biyya keenya keessatti kan ta'aa jiru. Biyya keenya keessatti namni hiyyeessa ilaalame qotee bulaa nama hiyyeessa nama waa tokko hin qabne ijoollee waggaan isaanii muraasaatu akkasumatti hin dhumaa jira. Lafuma duwwaatti akkasumatti hin dhumu. Yommuu isaan akkasitti hin dhumanii gar tokkoon meerre humni waaqayyoo meerre warri namaaf dubbachuu danda'an hin jiran. Warri namaaf dubbachuu danda'an hin jiran. Maaliif hundumtuu yaada mataa isaatii fedha isaaf sodaa isaa keessatti hidhamee jira hundumtuu wanta ta'eef. Yommuu kana ilaaltanii akkuma dhumarratti argitanii meerre kan hundumaa keessatti waaqayyo. Where is God? Phiilaaxoosi aangoo isaatiif sodaata ture. Harka isaa dhiqateetu diduu danda'a ture. Maal jechuu danda'a ture? Phiilaaxoos biyya busha ture. Kanaaf saba sanaan maal ittiin jechuu danda'a? Namichi kun hin du'u ani gadan dhiisaa adabeen gad dhiisaa hindi namni itti fufuu danda'a ture. Garuu maalidha? Sabi inni akka kanatti ka'e kun anumayyuu aangoo narraa fudhata wanta ta'eefi he subjected himself to the injustice achitti. Ofiidhuma isaatii yoo harka kennee qajeelummaa jallisuudhaaf harka kenna. Maaliif aangoo isaatiif barcuma isaatiif. Dhumarratti kana seenaa isaa. Warri abboota amantii immoo jibbiisa kana hundumaa qabu gaa. Aaree kana hundumaa qabu. Kana hundumaatiin gooftaa Yesuus Kiristoosiin haala kana keessatti fannifame. Barnaabaas nama hattuutu ba'e. Barnaabaas nama hattuu nama biyyaan xabeetu qulqulluu ta'e ba'e. Miti si'a tokko tokko biyya lafaa kun wanta inni hojjetu nama dhiba. Har'a jireenya kan qabu warra hattuu, warra nama saamu, warra nama ajjeesu, warra biyya balleessu. Isaanidha kan jireenya qabu. Inni nagaa hojjetu, inni dhama'u, inni waan gaarii yaadu qajeelummaa dhama'u yeroo hunduma periferii soosaayitiitti dhiibamu. Jireenya biyya lafaati kun. Aangoo seexanaa keessaa kan dhufedha kun. Inni kuni bu'aa cubbuuti jechuudha. Amma asirratti kan arginu bu'aa cubbuutu mo'e. Bu'aa cubbuutu mo'ee qajeelummaa ajjeese. Gooftaa Yesuus Kiristoos. Seenaan du'a isaatii kanaa dhaga. Amma galgala sana yaadattu gooftaa Yesuus Kiristoos kan isaa isa dhumaa irratti maal jedhee Elohee Elohee lamaa sabaqtaani. Waaqa koo maana dhiifta. Waaqa koo maana dhiifta.
kadhannaan sun arra kadhannaa nama hundumaati. Miti jireenya keenya keessatti guyyaa nuti yaa Waaqayyo maal dhiifte jennee jiru. Yeroon tokko jira jireenya keenya keessa yeroo nuti eessaa jireenyi kun eessatti dhaabbata. Waaqayyo maaf na dhiifta? Dukkana kana keessatti, badiisa kana keessatti, wallaalummaa kana keessatti, joonja'uu kana keessatti, rakkachuu kana keessatti maaf na dhiifta? Boo'icha dhala namaa hundumaati. Boo'ichi Gooftaa Yesuus Kiristoos fannoo irratti bu'e. Kan inni jedhee Eloohe waaqa koo maaf na dhiifta? Har'a namooti baay'een boo'icha kana boo'u. Waaqayyo akka isaaniif dhaga'uuf kadhachuu nurra jiraata. Garuu egaa gara isa dhumaatti dhufna gara kan hundumaa keessa dhaqee fi dubbiinsa akka inni nuuf ifuuf. Dhumarratti kan argitanii amma gaa akka kanatti Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ajjeesanii dhagaarra kaa'anii balbala cufanii galan. Maal jechuudha? Gar tokkoon namicha Yihudaa tokkotu yeroo Holookostii kana filosooferiidha. Yeroo Holookostii namooti dhumanii macaafa tokko barreesse God is dead. Waaqayyo du'eera jechuun utuu Waaqayyo jira ta'e namni kun hundumtuun wanti kun hundumtuun injustice kun hundumtuun God is dead. Kan inni jedhu innis philosophical argumentiidha kan inni jechaa jiru. Amma galgala sana yommuu teessa lalti mee jimaata galgala sana yaada. Jimaata galgala sana jireenya keessan yaada. Bartooti warri waggaa 3 wajjiniin turan hundi isaanii waan hundumaa gatanii deemani bira. Hin dandeenye dhaabbachuu hin dandeenye. Yeroo tokkotu biyya Doomas godhatee abbaa isaan beeku nama tokkotu dubbatu abbaa isaan irraanfadhee yeroo waldaa ari'atamanii namni kun gammachiis beekuu danda'a abbaa isaan beeku. Innaan yeroo waldaa biyya keenya waldaa ari'atanii qabanii reebani. Innaan qabanii reebuun biyya keenya yaadattu taatanii waldaa laaloo waldaa dura taa'anii nu eegu turan balbala irratti. Innaan waldaa qabanii reebanii bara ari'atamaa sana. Qabanii reebanii innaan warra kaanis reebanii innaan namichi sodaatee maal jedha? Inni maal safaarii nan jedha. Ani kana keessaa hin qabu inni maal safaarii nan jedha. Kana keessaa maaliif beektu reebamuun barbaadu? Hin danda'u kaa? Reebamuun barbaadu gaasaati. Bartootis uummata amma kana keessatti mootummaadhaa fi abbootiin amantii lafa walii galan keessatti lafa dhaabbatan hin qabanii otoo anaaf isin ta'es akkuma kana goonu. Humna isaan qaban, humna ittiin dura dhaabbatan hin qaban turan. Kanaafitu Gooftaa Yesuus Kiristoos isaanii fi booda iyyuu argina isaanitti dubbata. Innaan dhiisanii deemanii gara. Dhiisanii baqatanii Phexros inni si'a 3 kakate. Ani si'a 3 kakate. Ani ansi wajjinan du'aatti jedheen. Innaan Gooftaa Yesuus Kiristoos utuu hin daaqonin iyyini si'a 3 na kaaddaatti jedheen. Innaan mucaan durmaa tokko gaafa isheen lafa naqee taa'utti gaafatte ati namicha kana nan beeka isaa wajjiniin ture Gooftaa Yesuus Kiristoos wajjiniin ture innaan lakki ani hin beeku ani nagarre kana ani hin beeku. Dadhabina nama agarsiisa kun dadhabina Phexros duwwaa min dadhabina keenya yeroo hundumaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin haalaa oolle jireenya keenya keessatti dhugaa ba'uurra jireenya sana jiraachuurra dubbachuurra haalaa oolle yeroo hundumaa dadhabina keenya irraa kan ka'e Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu nuuf dhiiseera waan ta'eef cubbuu keenya ida isaa baaseera waan ta'eef dhumarratti egaa kanaadha kan ta'e hin du'e egaa amma awwaalanii dukkana ture galgalli sun yoo teessan galte dukkana jechuudha. Dukkana sana keessatti hundumtuu mana isaatti gale. Jimaata sana galgala sagaleen hin turre. Dukkana waa tokko hin dhaga'amne keessa garuu Waaqayyotu jira ture. Isaadha kana jechuun wal barbaada. Dukkana waan tokko hin dhaga'amne waan tokko jira jedhanii yaanne keessa Waaqayyotu jira ture. Waaqayyoon garuu biyyi lafaa hin argu ture. Dukkana sana keessatti si'a tokko danqama garaagaraa ba'aa garaagaraa sodaa garaagaraa keessa gaafa dhannu Waaqayyoon nu wajjiniin hin jiru jennee yaanna. Maaliif nuti jiraachuu Waaqayyoo kana senseeshinii itti dhaga'ama qaama keenya wajjin walitti waan finnuuf. Nutti dhaga'ames nutti dhaga'amuu dhiises Waaqayyo nu wajjiniin jira. Ameen. Waaqayyo battala kana nu wajjiniin jira. Jireenya keenya keessa mana keenya keessa jira Waaqayyo. Wanta Waaqayyo nu wajjiniin jiruufitu battala kana ulaa kanatti walitti nu qabe sagalee isaatiin. Ayyaana isaatiin. Qajeelummaa keenyaaf nu wajjiniin jiramin. Dadhabina keenyaaf nu wajjiniin jiramin. Abdachiisuudhuma ofiidhuma isaatii waaqayyummaadhuma isaa keessaa kan maddeen nu wajjiniin jira. Achitti galgala sana kan arginu Gooftaa Yesuus Kiristoos guyyaa 3 booda awwaala sana keessa jiru. Maaliif Waaqayyo hojii isaa hojjeteera. Biyyi lafaa garuu hin beeku ture.
Kanarratti dubartoota sin dhaqanii arganiinna gaafa arganii maal ittiin jedhaniini Gooftaa Yesuus Kiristoos as keessa hin jiru ittiin jedhanii. Maaliif warra du'aa keessa jireenya qabu barbaaddu? Kanaan dura isinitti dubbateera yaadadhaatti jedhanii. Amma anaaf isiniin kan nu barbaachisu haala keessa jirru keessatti dubbii Waaqayyoo yaadachuu duwwaa. Dubbii Waaqayyoo yaadachuu akka dandeenyu Waaqayyoo gargaara. Haala keessa jirru keessatti gaaffii qabnu keessatti sodaa qabnu keessatti yaaddoo qabnu keessatti dubbii Waaqayyoo yaadachuu akka dandeenyu Waaqayyoo gargaara. Isa sagaleen Waaqayyoo karaa dubbii isaatiin nutti dubbatu. Jireenya achi keessa jira wanta ta'eef. Biyya lafaa kana keessa dubbiin Waaqayyoo hin jiru. Kanaaf sodaa, jibba, aarii, jireenya namaa bal'eessuu duwwaatu jira. Hoduu gaddaa duwwaatu jira. Sagalee Waaqayyoo keessa garuu gadduma keenya keessatti dhibamuudhuma keenya keessatti dubbiin ayyaanaa jira. Dubbii nagaatu jira. Dubbii abdiitu jira. Dubbii hidhaa seexanaatti nama hiikutu jira. Kanaaf isa duwwaa akka dhageenyu Waaqayyo nu gargaara. Garuu illuushinii immoo qabaachuu nu jiraatu. Biyyi lafaa kun biyya aangoo cubbuu jala jirudha. Kufaatii jala jirudha. Miidhamuun keenya nafu garuu Waaqayyotu wajjin jira. Namni nutti darbamuun isaa hin nafu garuu Waaqayyotu wajjin jira. Achuma keessa wajjin jira Waaqayyo. Asuma haala kana keessa. Du'aa ka'uu irraa ga wanta afur arbinaa isa gabaabseen dubbadheen xumura. Ilaa sagalee dhumaa kan qabu Waaqayyo duwwaa. Ameen. Sagalee isa dhumaa kan qabu Waaqayyo duwwaadha nama miti. Warra aangoo qabanis miti. Abboota amantiis miti. Waaqayyo duwwaatu sagalee isa dhumaa qaba. Ameen. Inni kun jireenya keenya keessatti nuuf haa dhugoomu. Amma yommuu teenya yaallu wanti garaa gara jireenya keenya dhufu dhuma keenya nutti fakkaata miti. Si'a baay'ee akkasumaadha fiiringiin keenya. Waaqayyo duwwaadha waa'een dhumaa harka Waaqayyo duwwaa keessa jira. Harka namaa keessa hin jiru. Isa amanuu akka dandeenyu Waaqayyo nu gargaara. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka Phiilaaxoosiitiif, akka Heroodisiif, akka namoota, akka bartoota warra baqataniif, akka uummata isa yaa'ee dhufe sanaaf harka eenyu keessa jira? Harka isaanii keessa jiru ture Waaqayyo sila. Waaqayyo maal ittiin jedheeni Gooftaa Yesuus Kiristoosiin du'aa kaaseetu wanti hundumtu harka koo keessa jira. Harka Waaqayyoo keessa jira. Kan hubachuu akka dandeenyu Waaqayyo. Amma yommuu waa'ee biyya keenya yaadnee dhiphannu baay'een keenya gaaffiin qabu baay'ee nu dhiphisa. Baay'ee gaddina, baay'ee yaaddofna. But still harka Waaqayyoo keessa jira. Harka Waaqayyoo keessa jira. Harka Waaqayyoo keessa immoo eenyuyyuu hin ba'u. Eenyuyyuu hin ba'u. Namni ba'u tokko hin jiru. Amma as keessatti fiduu illee narra hin jiru. Yeroo waggaa 2016 waan tokko dubbadhan ture. Ammasuma dubbadhan ammarra deebi'ee. Gaafa amammaatu yeroo bara dargiidha. Bara dargiidha beekaa gammachiis kana. Bara dargiidha magaalaa Ayiraa keessatti gaaf tokko waraqata facaasanii warri dargiidha waraanni asoosaa maaliirraa dhufanii waldaa hunduma keenya walitti qabanii shugguxii naannessanii tokkosittiin harkarra kaa'eef mee olaanaa waldaa kiristiyaanaa keessatti gala. Namni kun miskiina waa tokkos hin beeku namni. Wanta waraqaticha iyyuu maal akka ta'e namni beeku hin jiru. Warri kaan fuudhanii waraqatichi maal akka ta'e iyyuu hin beeka waan ta'eef ijoollee waggaa itti afaanfamee ijoollee waggaa meeqaatti 10 iyyuu hin ta'an yeroo sana. Fuudhaniitu waraqata filaagii adda bilisummaa Oromoo qabu lafa hoteela keessatti lafa namni nyaata nyaatutti maxxansan. Maaliif isaan waan isaa iyyuu hin beekan? Nama fayyaa kana walitti qabanii shugguxii qubatti naannessee maal jedhaa? Iyyaan daandishin gimbaarishin namni lawee tokkoon keessan shugguxii kana adda keessan keessaa fuuna baasaa. Maal baasu wanti baasan hin jiru. Wanti baasan tokko hin jiru. Namni waan isaas beeku hin jiru. Ennaan manatti gaafa gallu ammaan taa'anii dhaggeeffatanii ammaan jara kanaa jedhan Waaqayyo baraaniyyuu waan irraa kaasu hin fakkaatu amma takka jedhan. Waggaa tokko booda asoosaa ka'anii beegii ka'anii utuu fiiganii Ayiraa keessa ba'anii dhufanii mana keenya bira darbanii uffata nu kadhatu turan. Uffata nuu kennaa, qawwee keenya fuudhaa, surree keenya fuudhaa. Waggaa tokko it's just a year. Namni harka Waaqayyo jalaa bu'u hin jiru. Amen. Every one of us. Garuu nutti hin fakkaatu miti. Nutti hin fakkaatu. Amanuu hin dandeenyu. Si'a baay'ee nama illuuzinii keessa jiraanna wanta ta'e. Harka Waaqayyoo jalaa kan bu'u tokko iyyuu.
Maaliif sagalee dhumaa eenyu bira jira? Waaqayyo dura jira. Waa'ee warra hiyyeessaa, warra miidhaman, warra itti darbaman isaan kanaaf firdiin isaa harka Waaqayyoo keessa jira. Ameen. Isa fannoo keessaan kan argina. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin qajeelummaadhaan utuunni isaan gidduu jirutu haamaatti du'e. Kanaaf Waaqayyo nu gargaaru isa kana amanuu akka dandeenyuufi. Inni lammaffaan waa'ee jaalala. Phexrosi si'a sadii maal jedhen? Si'a sadiitu ani hin beeku. Amma nama rakkatee bara rakkinaadhaa utuu rakkattanii utuu walii harka wal qabdanii wal kakattanii gaafa rakkattan jechuudha ani namicha kana hin beeku fudhadhaa badaa waan barbaadan godhaa maal jettu? Namooti baay'een lafa rakkinaatti wal haalu inni lafa miidhamaatti yeroo tokko mucaa hiriyaa tokko qaba mana barumsaa barraa obboleessuma kootii abdii. Innaan mana barumsaa barraa meediyaan alamitti shiftaan duuriyyeen magaalatti nammite. Ani hin beeku jara sana. Innaan inni daa beeka jara akka beeka jaran ijaan beeka. Innaan gaafuma isaan argu kellaarraa nu taallee baanu nuti mana barumsaatti fiilmii ilaaluu annaga cubbuun dubbadha. Innaan fiilmii ilaaluu anna mana barumsaa ifne kellaarraa nu taallee darbaa gaafaan lafa bu'u abdii wajjin gaafa lafa bu'u warri duuriyyeen magaalaa madaa'an akka jirantti nutti namman. Gaafa nutti nammani inni isaan beekan isaan hin beekun. Akka inni itti utaalee kellaa sanarra darbes hin beeku. Utaalee kellaa keessatti deebi'e jaratti na qabatte. Natti nammani sibiila isa biyya maadhu sibiila isa ittiin nama rukutan sibiila fudhadhu maal fudhadhu natti nammani bakka makaraa meeqaan keessa ba'e. Jireenyi namaa akka kana chukuuti. Jireenyi namaa akka kanaa. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin haale. Baqate dhiisee deeme. Boqonnaa 21 keessa ilaaltanii isa kan argitu garuu Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu dhaqee Phexrosin barbaade. Nama hundumaa dura Phexrosin dhaqee barbaade. Hin jaallata waan ture. Baay'ee jaallata waan ture. Phexrosin dhaqee barbaadeetu bishaan bukkeetti qabatee bishaan bukkee sanatti qabatee ergi qurxummii nyaatanii booda nyaachisanii booda dhaqee gaafate Phexros na jaallattaatti jedheen. Beetta gooftaatti jedhe. Akkasi jaalladhu beetta. Phexros gooftaan jaallatu humna ittiin garuu jireenya sana jiraatu hin qabu ture. Waa jibbaa miti. Humna isaa hin qabu ture. Humna ittiin jaalala sana keessa jiraatu hin qabu ture. Maal godhe sitti fakkaata? Gooftaa Yesuus Kiristoos ani cubbuu keessatti hin lakkaa'u ani siif dhiiseera duwwaa yoo hin ta'in fuudhee maal jedheen? Ati nama aangooti ittiin jedheen. Deebisee isa dhaabe. Anaaf arrasinii Gooftaa Yesuus Kiristoos gara keenya kan inni dhufee fi firdii nutti kennuudhaaf duwwaa miti. Nu dhaabuudhaaf dhufe. Jireenyatti nu fiduudhaaf dhufe. Nuuf dhiisuudhaaf dhufe. Hariiroon keenya inni yeroo hundumaa Waaqayyo wajjin hin qabnu rakkina qaba. Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu battala kana dubbii isaatiin jireenya keenya dhaabuu barbaada. Dubbii ifamaatiin, dubbii ayyaanaatiinitu jireenya dhaabannee isa waaqessinu isa tajaajilu barbaada. Du'aa ka'uun isa kana keessa argina. Du'aa ka'uu keessa kan arginu dhiifamatu jira. Dhiifama isa jireenyatti nama deebisu, isa nama dhaabu. Isa duwwaan moomin. Kutaama sana keessa gaafa laaltanii bartooti du'aa ka'uun itti himamee humna isaas aangoo isaa waan hin qabaniif hin hubannee fi qurxummii qabuutti deebi'an. Garuu kutaa sana 21 dhaqaa ilaala. Qurxummii qabaa galgala sana oolanii qurxummii hin qabne jedha. Qurxummii hin qabne. Ilaalaa gaa halkan guutuu achi ooltanii qurxummii utuu hin qabin teessaniitu Gooftaa Yesuus Kiristoos dhufee galgala sana dhufee isaan jiranitti maal ittiin jedhanii waa'ee qurxummii qabuutti taasisaa. Namni Phexros famaa ittiin jedhan eenyu akka inni ta'e hin hubanne. Maaliif namni yommuu confused ta'u miti confusionii keessa jiru wanta ta'eef Gooftaa Yesuus Kiristoos eenyu akka inni ta'e hin hubanne. Eenyu dhalli isa jedhu sana sirriitti hin hubanne. Kanaaf nama oromatti haasaa waan jedha itti fakkaata. Si'a tokko gaafa qoramnu akka kanaata. Amma dhumarratti egaa maal Gooftaa Yesuus Kiristoos utuun achi keessatti isaanii wajjin hin jiru itti mee gara isaa itti darbachuun irra jiraatan. Kallattii itti agarsiise. Daayirekshinii kenneef. Karaa bitaa miti karaa mirgaa darbadhaa jedheen qabatanii achi keessaa kan dhibu maal inni beektu qurxummii sana gaafa qabanii bishaan keessaa harkisanii bartooti maal godhan? Phexrosi utaalee bishaan keessatti kufe. Eenyu akka inni ta'e baran ceephoo itti dhaga'amurraa kan ka'e hundumti isaanii kufanii bishaan keessatti baqatan. Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu baqa keessatti isaan hin dhibne barbaadee ofitti isaan qabe.
Anaaf isiniin gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo hundumaa ofitti nu qabuu barbaada. Dubbii isaatiin. Harka keenyatti laattannee amanamummaan isaa wajjin jiraachuu akka dandeenyu waaqayyoon barbaada. Isa kana argina. Isa duwwaa ammoo amma booda gaafa milkaa'ummaa dhufe achi keessa gooftaa Yesuus Kiristoosiin wajjin wal arguu keessa milkaa'ummaa dhufe amma isa jireenya dhabii isa badiisaa keessaatu jireenya kallattii qabu roga qabu hiika qabutti dhufe. Amma na yaada biyya keenyatti durii gabaa jimaataa jedhu gammachiis beeka kana gabaa jimaataa jechuun jimaata diraamaa dhuu bakka. Jimaata jechuun anamma qotinnummaa qotinna yaada namni dhugee machaa'ee laaqii keessa wal harkisa. Laaqii literally mana gammachiisfaa kana fuuldura karaa tokkotu jira. Innaa laaqii sana gidduu karaa baqaqaatu jira. Dubartiin dhiiratu laaqii kana keessa machaa'ee wal harkisa. Si'a tokko yeellooma isaan dandeessanii bakka amanuma hin dandeessanii bakka. Jireenya hamma kana nama harkaa bade gatamni biyya lafaa. Jireenya hamma kana jireenya nama harkaa gatee yeelloo keessa nama buusee xuraa'ummaa keessa nama buusee jireenya nama harkaa fudhatee kosii ta'a namni. Gooftaa Yesuus Kiristoos gara jireenya keenya gaafa dhufu kosii kana keessaa nama baasa. Jireenyatti nama deebisa. Namni kana booda sagantaadhaan jiraata, akeekaan jiraata, moodereetii ta'a, afaan isaan qabata, yaada isaan sirrata, mul'ata biraa qabaata jechuudha. Fannoon bu'aansa anaaf isiniif kanaadha. Amma yeroo ilaaltanii yeroo muraasa booda namooti dur biyya keenyatti yommuu warra achi keessaa dhufan kun gaafa gara waldaa dhufanii inni sila gama sanaa uffata isaallee dhiqachuu hin dandeenye uffata isaa miiccate qulqulleeffate gaafa sanbataa kana qulqulluu shaashiidhaan waldaa dhufa. Ani garaa koon na gammade qaban argu. Hammam wangeelli jireenya namaa akka geddaru. Nuun wangeelli jireenya keenya geddare. Jireenya keenyatu badiisa keessa ilaalame waa'ee Oneesimoos amma namni waa'ee Oneesimoos yommuu haasofnu waa'ee afaan Oromoo gaafa haasofnu qilleensuma irratti namni kuma haasa'a. Ilaala nama garbummaa keessa jirutu garbummaa keessatti waaqayyo birmaduu isaaf kennee namni birmaduun kun immoo nuun hunduma keenya birmaduu baase. Hunduma keenya karaa isaa waaqayyo arrafaan ittiin dubbannu qabna sagalee waaqayyoo qabna ogummaa isaa qabna. Arra waan biyya keenya keessatti samma warri siyaasaa kun qilleensa irraa sa'anii arrayyuu hojii afaan Oromoo kan hojjechaa jiru waldaa kiristaanaa. Warri siyaasaa kun si'a baay'een isaanii qilleensuma irra jiru baay'een isaanii ammayyuu dhiifama naa godha nusuma keessatti jirra garuu baay'een ammayyuu baay'ee isaanii yoo ilaaltanii afaan Oromootiin hin barreessani. I don't even understand waa isaan hojjetan. Ceephoottan darbe garuu waldaan kiristaanaa afaan keenyaan hojjechuun ishee hammam impaaktiin hawaasaatti qabu ilaallaa. Jireenya kallattii namaayyuu geddare isa kanaadha. Inni dhumaa daandii Imaawus irratti yoo ilaaltanii dhumarratti ittuma fuftanii yoo bistanii ergi gooftaa Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee booda keessumaa wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 13 kaastanii amma warra qalbii isaanii gooftaa Yesuus Kiristoos irra keetanii turantu turan bartoota isaan keessa. Gooftaa Yesuus Kiristoos kun mootummaa nuuf dhaaba. Jireenya saba Israa'el salphina keessaa baasa. Abdii irra keennee turre. Jedhanii gaddaniitu Yerusaalemii Emaawusitti deebi'aa turan gartuudhaan. Amma waa isaan hubannetu jira. Waa'ee waaqayyoo kana. Akeeka waaqayyoo fedha waaqayyoo kana hin hubanne isaan. Kanaaf gaccabanii deemaa turan. Gooftaa Yesuus Kiristoos du'a keessaanitu aangoo seexanaa godhe. Du'a keessaan. Isa kana seexanni yoomiyyuu hubachuu hin danda'u. Innaa utuu isaan achi deemaa jiranii dhumarratti gooftaa Yesuus Kiristoosii wajjin wal argu Imaawus karaa irratti dhufee gidduu bu'ee dhaggeeffatee wajjin adeema ture. Yommuu wajjin haasa'u isaan qalbiin isaanii cabee waan jiruufi gooftaa Yesuus Kiristoosiin hubachuu hin dandeenye arguu hin dandeenye. Si'a baay'ee gaafa overwhelmidii taanu akkasii namatti gaafa namni overwhelmidii ta'u abdii waaqayyoo hin argu. Dubbii waaqayyoo isatti dubbatee hin argu namni. Rakkinuma isaa duwwaa yaada. Waaqayyo rakkina keenya ija keenya dura haa fuudhu. Maaliif rakkina keenya duwwaa yoo ilaalle namni waaqayyoo nu waaqessuu hin danda'u. Rakkina keenya duwwaa yoo ilaalle. Rakkinni keenya immoo baay'ee dhuma hin qabu. Gaaffii tokko hin qabu. Dhumarratti gooftaa Yesuus Kiristoosii itti dubbate. Itti seeneetu maal jedha macaafa qulqulluu kanaa dhumaa hamma jalqabaatti ibseef jedha hin dubbate jedha
Waaqayyo dubbii isa nuuf ibsu. Dubbii isa birmaduu nama baasu, isa qalbiitti nama deebisu, isa jireenyatti nama deebisu nuuf ibsu. Yommuu dubbiin sun namaaf ifu ija namaatu banama. Ammas maalin jedha dubbii Waaqayyo, sagalee Waaqayyo isa baannee jiru sanii nuuf kenne kana. Sagalee Waaqayyo yoo beekne galaanni jireenyaa nu fudhatee hin deemu. Dubbii Waaqayyo yoo hin beeknu isaan abbaa barbaade raajii abbaa fedhee yookaan immoo namoota yaada isaanii mataa isaanii qabanii nu sodaachisanii yookaan nu gammachiisanii yookaan nu godhaniitu nu fudhatanii adeemu. Yoo sagalee Waaqayyoo beekna taane gammachuudhaan fuula Waaqayyoo dura dhaabbata. Gammachuudhaan. Amma dhumarratti maaltu ta'a? Wanta ilaaltanii amma fixaan jira. Dhumarratti jedha. Ergi manatti ol galiin dubbii isaa kanatu itti tolee naani maalitti jedhani wajjiniin gali manatti jedhani. Nu wajjiniin gali jedhani. Nu wajjiniin gali jedhanii taa'anii utoo wajjiniin irbaata caffatanii yommuu galateeffatanii eenyu akka ta'e ta'e bara. Maaliif dubbii irbaata caffachuu kana keessa gooftaa Yesuus Kiristoos jiru. Humna Waaqayyootu jira. Ayyaana Waaqayyootu jira. Mul'ata Waaqayyootu keessa jira. Eebba Waaqayyoo. Maaliif dubbateera immoo ofiisaatiin. Kun dhiiga kooti, kun foon kooti jedheera. Kanaaf gaafa isaan isa keessaa qooda qabaatanii isaa wajjiniin nyaatanii iji isaanii hin baname jedha. Iji isaanii banamee gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka ta'e argan. Kanarratti gooftaa Kiristoos. Egaa isaanii amma jarri warri sila qalbiin isaanii cabe gaddanii boqoo buusanii deemanii fiiganii Yerusaalemitti deebi'an. Fiiganii. Hafuura sana Waaqayyo nuuf haa kennu. Biyyi lafaa sodaadhaan, gaddaan, yaaddoodhaan, dheekkamsaan, jibbaan, aariin mo'ameera. Nuun garuu dubbii ayyaanaa kanaan Waaqayyo qalbii keenya ol nuuf haa qabu. Maaliif biyyuma lafaa isa boquunsaa bu'e kanatti dubbachuu akka dandeenyuuf. Dhumarratti firdii kan kennu Waaqayyoodha. Jireenyi Waaqayyo bira jira. Ayyaanni Waaqayyo bira jira. Nagaan Waaqayyo bira jira. Dhiifamatu jira. Jennee dubbannee ayyaana sana jiraachuu akka dandeenyuu fi Waaqayyo dubbii isaa kana hafuura keenya keessa qalbii keenya keessa nuuf haa kaa'u. Kanaan jajjabaachuu akka isin dandeessanii fi Waaqayyo hunduma keessaniif ayyaana isaa isiniif haa baayisu. Egaa dhumarratti dukkanni yoomiyyuu ifamuu hin danda'u. Nutti fakkaachuu danda'a. Dukkanni yoomiyyuu ifamuu hin danda'u. Ifni sun immoo gooftaa Yesuus Kiristoos. Amanaanii jireenyi isaa jireenya kanatti kenname, ifa kanatti kenname biyyi lafaa kuni gadi qabee jireenya harkaa fudhachuu hin danda'u. Hamma inni itti hin laatanitti, hamma inni dhiisee hin deemne, hamma gooftaa isaa irraan fagaatanitti. Inni lammaffaan jaalalaa fi dhiifamni, sodaa fi jibbi hundumtuu wanti gooftaa Yesuus Kiristoos anaaf isiniif godhe. Jaalalli gooftaa Yesuus Kiristoos nu hiika. Jibbarraa nu hiika. Aarirraa nu hiika. Dhiifama nuuf kenna. Isa kanaan immoo walii wajjiniin jiraachuu akka dandeenyu Waaqayyo isaan baayisu. Aangessee nama dhaaba wanta ta'eef dhiifamaa fi jaalalatu nama aangessa. Mitirre dhumarratti aangoo kan nama gati jabeessa kan nama godhu isaa wanta ta'eef. Lafa mul'ataaf hubannaan hin jirre yommuu dubbiin Waaqayyoo dhufu dubbiin Waaqayyoo sun kallattii nama jijjiira. Mul'ata fida, abdii fida, jireenya fida. Isa argina kutaa kanatti. Waa'ee du'a ka'uudhaa yommuu haasa'u. Dubbii Waaqayyoo wajjiniin, sagalee Waaqayyoo wajjiniin yommuu wal arginu hin hiikamna, jireenyatti deebina, nagaa qabaanna, hin gammanna, hin abdanna, abdiitti nu deebisa jechuudha. Kanaaf yaada kana keessatti anaaf isiniin Waaqayyo haa eegu yeroon du'aa fi du'aa ka'u kun hafuura kana keessatti Waaqayyo jireenya keessan haa eebbisu. Ameen. Kadhata gabaabaa. Eebbifame. Ameen. Ameen. Gooftaa Yesuus Kiristoos galateeffanna dubbii ayyaana waan nutti dubbatteef maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ulfinni siif haa ta'u. Ilaa jireenyi keenya fuula kee dura jira si jalaa kan dhokatu miti. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaa abdii jaalala jireenya keenya keessatti nuuf deebisi. Sodaa biyya lafaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin qalbii hafuura keenyarraa fuudhi. Dubbii kee amanachuu, dubbii kee abdachuu jireenya keenya keessatti nuuf gabbisi. Ilaa keessumaa yeroo kana gooftaa nu wajjiniin jiraachuu kee dubbii keetiin nutti mul'ifteetta
Ammas guyyaatti mana keenya keessatti jireenya keenya keessatti waldaa keenya keessatti nutti mul'isi. Maqaa isa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ameen. Eebbifame Waaqayyo si haa eebbisu barri kee haa eebbifamu. Waaqni si haa eebbisu. Ameen. Gooftaan si haa eebbisu. Ameen. Eebbifame. Waaqayyo guddaa guddisee si haa eebbisu. Eebbifamaa luba. Waaqayyo si haa eebbisu. Gooftaan dadhabee si haa eebbisu gammee. Waaqayyo si haa eebbisu. Eebbisame gammee. Obboleessa keenya gooftaan isa eebbisu. Eebbifamii Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu. Ameen. Gooftaan si haa eebbisu gaa yeroo hin qabne keessaa gooftaan si qarqaaree nu gidduutti argamuu keetii fi baay'ee gammannee dhuguma si arguu keenyaafis baay'ee gooftaan kan eebbifame haa ta'u. Egaa yeroo